Akka kana guddachuu shee na garreessa. Adda ba'aa jettanii lakki nu yaddan baanu. Baradoon bitadha. Baradoon maal? Isa ijoolleen tuttu. Can I ask you a question? No problem. Question, bro, no problem. Tu erro! Jada digara na dage tu erro! Mootummaa naannoo Oromiyaa adda shina. Dini mindalok. Sawa ya gati tamat saru kun jala bade. Sawa gampishee caba. Ka garajala addat ba ka garajala addat. Akka rima akka okko geeshiti akka waan okkolu bakka shira isa agatti tamo ga waani namiti akkuma rimaa woy bakka rimaa. Gampishee tokko caba tokko qajeela. Shee mana garri isin jedhe. Akka kana guddachuu. Shee na garri isa. Yes, Musa. No. What are you doing? Leysi jalle lakinan didiniya. Amma maal jeetiin itti mamee afaan maalii beeyti? I love मेरी प्यार करती شلون كنت عليا ودي شالو سنجالة Adda ba'aa jettanii lakki nu yaddan baanu kaleessa tokko turre as geenye laman taanu. Islaama kiristaana jettanii nun qoodinaa gonkuma lafeen keenya dhiigni keenya kaayyoon keenyas tokkuma. Sababa kamiiniyyuu nu gidduun dhabdan dalla Oromoo taanee baane Oromoo taanee galla. Galuun suniyyuu afee yoo taates cita morma walirraa addan baanu fudhannee ajaja orma. Jabbii miilli hidhame margaan hin badadinaa amantaan lakkooftanii kutaan nurra madinaa. Adda ba'aa jettanii lakki nu yaddan baanu rakkootti galle jennee warra wal gannuun taanu. Feetan qawwee keessanii nu warcaasaa akka baala qoodamnee jiraachuurraa tokkoomne du'uu caala jedhanii Dajjaazmaach Kumsaa Moroodaan eenyudha? Akkuma fakkii kana irratti agartan Dajjaazmaach Kumsaa Moroodaan barri mootummaa isaanii bara 1870 hanga bara 1924 tti leeqaa Naqqamtee yookiin immoo Wallaggaa bulchaa turanii jechuudha. Taayitiliin Dajjaazmaach jedhamu kan laatamee fi mootiin Dajjaazmaach Kumsaa Moroodaan waraana Adwaa irratti erga hirmaatanii deebi'anii booddee taayitiliin kun laatameefira. Akkasumas maqaan Amaariffaa isaanii Gabra Egzaabeer jedhama. Inni immoo erga isaanii amantaa Ortodoksii fudhatanii booddee maqaa kanaan waamamuu danda'aniiru jechuudha. Akkasumas Dajjaazmaach Kumsaa Moroodaan mootii isa sadaffaa fi isa kan dhumaa kan leeqaa Naqqamtee ture. Kana jechuun mootiin ni jalqaba akaakayyuu isaanii Bakaree Godaanaa yogguu ta'u ilma isaanii ittaan immoo Moroodaa Bakaree akkasumas inni sadaffaa fi inni dhumaa immoo Kumsaa Moroodaa jechuudha. Seenaan isaanii baay'ee muuziyeemii Wallaggaa fi akkasumas masaraa isaanii masaraa Kumsaa Moroodaa jedhamu kan magaalaa Naqqamteetti argamu keessa jira. Carraa dhufuu yoo argattanii gamanumaan akka daawwattanii sin affeera galatoomna. Saantimni maal sii godha? Karameellaa baradoon bitadha. Baradoon maal? Isa ijoolleen tuttu.
gurraacha waan akka cabbii sana jechuudha. Wanti manatti fakkaata. Jalaatii jedhu xuuxxee beektaaree arraabdee beektaa? Eeyyeena nama xaama baay'ee nama xaama. Nyaata keessaa maal jaallattaate akkuma daa'ima taate kan? Dinnicha faa, boqqolloo faa, isaan kana hin gashu. Ilkaan kee immoo asii alanfataa? Garuu ilkaan koo inni gara dhumaa koo hin jiru. Maaliif? Gaafa cidhatte hin jiru naan jedhe hakiimiin. Attamitti nyaattaree? Gangasheema gangasheemni. Amma garuu biyya alaa deema. Can I ask you a question? No problem. Question, bro, no problem. Okay, it is good. I'm telling you by Afaan Oromoo you jiru for me by Afaan English. Oh, you asking me if I Afaan Oromoo, I will change it by English. Yes. No problem. Okay, haadhalaa it is makmaaksa. Makmaksa? Yes. It's okay. Haadhalaali intala fuudha. Hadalal in telephone. Yes. Look, mother, her daughter getting ring. What ring? Mobile ring? No mobile ring, this ring. Oh, it is dhuga? Yeah, it's Luga. Ask him a question. Akkana jechuun intala fuudhu jechuudha. Yeah, ask him a question. Okay, namni sin beeyne sin madaalin. Namni sin beeyne sin madaalin. Yes. Don't know you person. Don't you just madalo. Madaalu akkana jechuudha afaan Ingiliishitti madaalu jechuudha. Yeah, don't you. If you don't person, don't you. Mootummaa naannoo Oromiyaa Aadde Shimallis dhiifama obbo Shimallis Abdiisaa hedduus jaalannaa mee namni keenya waggaatti meeqaatu dabala? Namni keenya kan dabalu waggaatti miiliyoona tokko tuqaa sadii. Miiliyoona takkaa fi? Miiliyoona tokko tuqaa sadii. Miiliyoona takka tuqaa sadii. Silaa keetiittis dhugaa ta'ee hedduu takka na gammachiisa bareedaadha ture. Hundaafuu mee wanni akkanatti namni baay'atuuf maaliif jettee yaaddame? Isin marga namni keenya ciisu numa dhalchaa. Isin marga namni keenya ciisu numa dhalchaa. Kanaafuu rakkoodha. Ani akka nama tokkotti wanni kun rakkoo natti hin fakkaatu. Haajan nuti mee yoo hoddomaatan maali silaa rakkinni? Amma tokko tokko kanuma keessan afaan adda addaatiin dubbatee akka keessan hin taane si shakkisiisa. Yoo keenya hin taane yoo? Yoo kan keessan hin taane kiyya jedhaatotti gargaaramaa ta'u yoo barbaaddan kan biraatti barbaaddadha. Erroo! Jadaan diqaala naa dhageetu erroo! Qeerroo! Qeerroo guyyuu! Qeerroo salaalee! Qeerroo adamuu! Qeerroo biyya koo! Qeerroo Oromiyaa! Qeerroo abbaa biyyaa! Jirtu! 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 Jirra jedhaa jinni naa baatu jirtu! 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 Qeerroo! Akkam jirtan? Nagayaami! Amaanami! Barri kun bara filannootiimi! Filannoon baranaa laafa! Akkamitti jedha? Filannoo ilmaan Mallasaatii fi ilmaan Taaddasaa jidduutti godhamtu. Ilmaan Mallasaatii fi ilmaan Taaddasaa jidduutti. Ilmaan Mallasaa maal gooti? Lafa gurguratti. Ilmaan Taaddasaa maal gooti? Lafa qotattee abbaa irratti taati. Ilmaan Mallasaa maal gooti? Kireeffatu lakitti immoo naa buute. Boonsitti hin tunna guddi moo Kamarito, nanu barangete kamarito, fatua. What did you do?